Ji'a lama ga'eera. Waanan kaffaluuf hin qabu ani. Isiin kunoo gisee hunda. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu? Ummata muslimaa nagaa keessanii hundi keessanuu. Warra amantaa biraallee nagaa jirtu. Alhamdulillah an nagaa kooti. Oromoo na gargaaraa Rabbi jedhaa na gargaaraa. Hawaalaan birriin si erge jedhee obboleettii koo harkaa birrii fuudhee jechuudha. Maqaa kootiin birrii harkaa fuudhee anatu hawaalaa sana ergee fi aayidii natti ergee lakkoofsa waa hunda natti ergina anatu sitti ergee kanarra galfadhoodha. Isiin immoo waan beektu hin qabdu biyyarraa dhufaarti waan ta'eef achiin irra itti kenninaan aayidii fi lakkoofsa nambarii isaa waa hundatti kenninaan irra galfattee jechuudha. Hamma immoo utuu hadha bornan galche jedhu kun hadha ji'a lama guuteera. Isiin birrii namaa kaffaluu birrii kontiraata namaa kaffaluudhaaf yaaddoftii an qabaadhe hin kaffaluu fi isiin akkan jirri keessatti jireenyaaf du'a gidduu jirti. Rabbiin sodaadha an garan beeku akkan beeku harkaanaa fuudhaa naa gaafadha. Maqaansaa Abdurrahmaan jedhama. Abdurrahmaan Amaan jedhama. Inni hiriyaansaa immoo jechuudha inni aayidiin harkaa fuudhee Muhammad Kiraa Bulloo jedhama. Muhammad Kiraa Bulloo jedhama. Rabbiin sodaadhaa naa gaafadha harkaanaa fuudhaa. Awwaa tokko waan hin beeku hin qabu garan beeku. Gaafadhee kadhadheen dadhabee wanti inni marsii natti deebisu hin jiru. Amma isiin immoo bulookii godhaana jalaa ciriidhuma bilbilana jalaa kaasuu dide naa gaafadha harkaanaa fuudhaa. An qabaadheen kaffaluu fi jireenya mana namaa keessaa hundi keessan yoorri mana madaamii keessa hojjetan hin beekanii harkaanaa fuudhaa akkatti hojjennee arganne birrii kana. Gaafadha harkaanaa fuudhaa an nama hin qabu. Harkaanaa fuudhaa Rabbiin sodaadhaatii naa gaafadha harkaanaa fuudhaa an gaafadheen dadhabe kadhadhee boo'een dadhabe. Rabbiin illee guyyee hin dadhabe. Harkaanaa fuudhaa waa tokko wanti inni marsii natti deebisee hin jiru. Diraama 4,200. Birrii diraama 4,200. Kun amma ji'a lama ga'eera. Waanan kaffaluuf hin qabu. Obboloota koo gola namaa keessa jirtanii mudannoo anaan mudate waan inni ofirratti arge kana akka isiniin hin mudanneef akka of eeggannoo gootan bakka hojjettanitti warri nyaata hojjettanillee warri daa'ima isaanii eegdanillee waan hojjettan hunduma keessatti iyyuu of eeggannoo akka gootanii fi viidiyoo kana koppii liinkii sheer naa godhaa waliif qoodan isiniin jechuu barbaada. Dhugaa dubbachuu fi gaafa mudannoo kana ofirratti argee akka malee rifadhe baay'ee tokko na naasise jechuudha. Jechuun hojii ammeenyaa hojjedhee osoo hin taane akkasumatti wanta isinitti yaadne tokko gaafa isin mudatu akkam sirrifachiisa. Nagaan koo kabajaaf jaalalaa bakka lafa jirtanitti isiniif haa ta'u viidiyoo kana akka ilaaltaniin koppii liinkii sheer naa godhaa. Obboloota koo gola namaa keessa dingata isaanii akka koo kana hojjetanii fi qoodaan isiniin jechuu barbaada. Aappiin fayyadame kana akka fayyadamtanii isinillee of ilaaltanii wanta isin hin yaadne isin bira akka jiru akka bartaniif as jala isinii kaa'aa. Aappii sana gadi buufadhaati itti fayyadamaa. Guyyaa kaleessaa viidiyoo wayyataman ilaalu obboleessi keenya tokko aappii kana gadi buufadha kaameraan dhoskaan akka isin bira jiru beekuuf aappii kanatti fayyadamaa jedhee ture. Anis tole jedhee aappii sana gadi buufadhee yeroo sun yeroo boqonnaa kooti kilaasii kon jira ture. Kaameraan ijaan argamu kan mana keessa jiru bakka baay'ee jira. Manni mana guddaatti bakka hundumayyuu jira kaameraan. Garuu kilaasii koo jira jedhee guyyaa tokkollee yaadee hin beeku. Garuu kaameraan anuma bira jira. Harka korratti yeroo hundumaa harka korratti baadheen adeema itti yaadee hin beeku jechuudha. Anis ni galee. Kilaasii koo taa'ee gaafa aappii kana buusee gadi fayyadamu anuma biraa iyya. Aappiin suni ana biraa mallattoo qayii mul'iseeti na biraa iyya. Kilaasii kana hin jiru hin mul'atu. Gaafa ilaalu bilbila xiqqoon na bira jira. Bilbila kana yeroo hundumaa bakka hundumatti baadhadhee adeema. Bilbilli guddaa mana keessatti naaf ni iyyimamu. Kilaasii keetti malee hin fayyadamiin naan jedhu jarri jechuudha. Bilbila na harkatti arguun barbaadanii kilaasii korraa kan darbe. Isinii galee yeroon hojii xumuru qofanii fayyadama kilaasii kotti.
Garuu guyyaa kaleessaa gaafan aappii kana fayyadamee aappii kanaan ilaalu kana keessa jira kaameraan. Isinii galee akkuma isin argaa jirtan kana keessa jira. Ammallee na waraaba jechuudha. Garuu anaan na waraaballee uumaa miti. Obboloonni koo garuu fakkeenya akkasii ta'uuf akka of eeggannoo gootaniif keessattuu ijoollee isaanii warreen eegdan hojii hojjettan kam keessattiyyuu qulqullummaatiin akka hojjettaniif obboloota koo adaraa keessan of eeggannoo godhaa. Kana keessa jira. Kana keessaati iyya jechuudha isinii galee kanatti iyyaanii aappiin fayyadamee ilaale suni kaameraan kana keessa jira. Dhugaa dubbachuuf gaafan arginan na'ee maaliif jechuun waan inni itti yaadne waan ta'eef na rifachiise malee hojii ammeenyaa hojjedhaaf miti. Tolee ijoolleen isaanii ijoollee gurguddooti ijoollee amma kanatti na rakkisanii miti. Garuu kanatu jira. Bakka hundumatti maal akkan hojjedhu maal akkan godhu ijoollee isaanii duukaarra maal akkan haasa'u maal akkan hojjedhu ijoollee isaanii akkamiin akkan ilaalu kan na ilaalu akkamiin akkan hojii hojjedhu hojii kana keessatti qulqullummaatiin immoo akkamittiin nan hojjedha kan na fattashu kanadha jechuudha. Isinii galee obboloota koo gola namaa keessa jirtan adaraa keessan of eeggadhaa. Aappii kanatti fayyadamaati kilaasii keessanillee bakka hojjettan hunduma keessattuu kaameraan dhoskaan akka jiru beekuuf aappii kana fayyadamaan isiniin jechuu barbaada. As jilan isinii kaa'a of eeggannoo godhaa. Dhugaa dubbachuuf ani baay'ee tokko rifadha akka malee rifadhee barumsa isinii ta'a jedheetanii viidiyoo kana isinii waraabaa jira. Koppiliin kisheer naa godhaan gadhumaatti dhaggeeffadhaan isiniin jedha. So silahki positif mohon silah itu apa silah berarti itu jajah kakaknya wawe dua guru wajib yo kamu sitar saat wajib karena masa selesai jajah ay silah gafas berarti gafas berarti apa kau gabi yo sitar Gabiyo sitti taate gabbii isii dhugaadha ta'uu baaka jedhan sana gitu isii dhagayoo hin dheeressi waan bareeda kaasti. Obboleeyyan warri as jala jiru mee odoo ol hin baane mee arraan tana kabajaan godha mee fooloo wal godha asuma jalatti isin ilaalu jira fooloo wal godhaame namni dhibbaafi godha tokko fooloo wal godhaame mee asuma jala fooloo wal godha harkaan sheer koppiliink taap godhaame butak taaptaabiin kuma dhibba lamarra jira sheeriin kuma sagalirra jira sheer walii godha kuma kudhan buutaa sheerii odoon baane jechuudha. Wanni akka namni hin guddanne nama godhe silaa laal waan ta'uu hin dandeenye silaatti hin fudhatuna. Silaani abaluu fira kiyya tahee rabbi siin goone dhumatte wadda. Never and ever. Sila abbaan kiyya akkas ta'e hin ta'uu waan hin taane mataa hin garagalchi. Obboleeyyan kiyya kaas jala jiran kun fooloo kiyya xiqqaadha jechaa jiranii fooloo wal godha. Go ahead. Namni dhibbi as jala jiru kun dafaa fooloo wal godha. Isheen hundi fooloo harkaan wal godhaa koppii linkii sheer walii godha. Tap godha. Dhageen silaanii fi damiidhaan rabbiin goone bakka hawaasa tajaajila hawaasaa ta'e silaa Hasan obboleessa kiyya ta'e argite garuu amma deemee eessaan dhufe jechuun gaafa nuti silaa keenya sirreeffannee yaada gaarii qabanna asirra dhufee obboleessa ta'e paartinarshiipii ta'e barsiisaa ta'e gorsaa kiyya ta'e waliin akkana jiraatti. Silaa akkasii sirreeffadha. Makiinuma akkana dabartutan aboo silaa makiinaa tan argadhe akkaan isii tanatti oofu jedhata. Dalagadhu bitadhu ni dandeessaa. Waan akka wanni si dhorkaan jiru aboo silaan gaafa haakimummaa barattee arra bar mana haakimaatiin banadhaa jira. Ni dandeessa abbaa qabeenyaa ta'e mana haakimaa banadhu doktoratti qaxare obboleessa kiyya obboleettii tiyya. Silaadhaan isin ajjeesina. Silaan waan guddina godhoorku jiru. Akkaan wanni guddina godhoorku jiru silaan. Please share follow wal godhu jirtanii thank you very much. Qaceella follow wal godhaa jirtan natti agarsiisaa jirtanii thank you very much. Qaceella follow wal godhaa qaceella please. Kabaja guddoon isinii qaba qaceellatti. Sharing illee kuma kudhan seene which is good galata qabda. Taaptaabii godha share godha waayyuu namoota keenya biraan gaha obboleeyyan keenya warri mastermind is almost ready jiruun tun guutuu akka takka busy nama gooti. Reefu warroollee harkeen jira ajaa'ibaa guyyaa lamadaan agarre. She is highly busy dhaan jira. Share godhaa itti argaa. Salaam alaikum jetteetti. Where is she? Anaaf hin mul'atu. Amma laalu jira. Akkasii. Ol deebi. Hajii ol deebi. Siin barbaadu jira ol deebi.
namni yakka hojjetee ajjeese nama laaffate sani dhufee ammas ambulaansii fuutee deemte ambulaansii fuutee deemte makiinaa waliin fuute uumama dubbii seeraa xaxamaa kana laali eenyu yakka hojjetee jira ambulaansiinis gachaamte namninis fuudhe gara sadii gara afurii achi booda waraqata akkana sibira dhiisee deemeen sigara kootuute makiyaata dhugee dhufate barsiisaan seera nu barsiise waa'ee gaasha akkamiin namatti tola. Plus isarratti amma fakkeenya fatanaa hojii kenna dhiyaatu gaafii sadi'aan dhibbarra qormaatameera. Ni wayii kenneetti achi yoo abbaa seeraa taate maal jettee murteessita? Yoo even if you are publikaatonni yoo taate maal jettee isa himatta? Ammas immoo yoo abbaa isaa taate immoo maal jettee isaa falmiti? Ofii falmiti. Ofii falmitee, ofii murteessitee, ofii keetii immoo onnidha. Difeensaatonni ofii taata isa himatta ammas immoo ofii murteessite. Gaafii afur faayinaalii jee gaafii afur qofa gannee ka'ee kute inni gaafii afur. Kumbuukidha. Maxxanaa kenna baay'ee kumbuukidha. Kitaaba qabattee seenti. Kitaaba feete qabattee seenti. Akkasuma ta'ee hojjettu bilbila siinja maaltu nageeshe siinja go ahead tilali malee maaliif beektaa seera keessa lowest ማለት ነው 1+1 is not 2 1+1 maybe is 1 ta'uu danda'a fakkeenyaaf seera maatii keessatti dhiira tokkoo fi dhalaan tokko walitti hidhamnaan meeqa ta'a jennaan tokko maatii tokko taasii jedha you see there is no argument. No, lamantau. Not always true. Everything is argument. Argument here. Dira toko fi dalan toko. Yo liti dame me kata ayo sinya mari toko ta sinya. 1+1 is 1 sometimes. Yeah, 1+1. Tidak boleh. Isingga kita boleh du toko. Mati toko ta. Mati. Argument tidak. Ya. Waya duda argue gochuudha waan tabbo gochuudha no critical thing gochuudha waan barara wanni seera ranjara modda dafar ndutone akka waan mara keessa seemte namni wal galchinu jirtu dhiifama guddaa wajjin follow wal goda asmee namaas jala jiru kana warri amma dura follow fudhatan namaas jala jiru kana hunda follow goda achi booda warri follow godamtan ammoo hunda follow goda achi